Bara kana bara 2018 irratti barattoota gara 180,000 dhiyaatanidha kan akka naannootti qopheessaa jirru. Akka waliigalatti qormaata biyyoolessaa kennuudhaaf qophiin bara kana jalqabumarraa jalqabeeti ijoolleen tuutoriyaalii garaagaraa akka fudhatan deeggarsi tuutoriyaalii dabalataa akka kennamuuf barattoonni bara baraan muuxannoowwan bara sadan arfan darban irraa ka'ameeti qormaata kanarratti akka nuuf milkaa'an barsiisaafis barataafis hubannoo garaagaraa kennuudhaan tuutoriyaalii cimaa akka kennamu danda'u hojii hojjetaa baanee hanga ammatti tuutoriyaaliin garaagaraa kennamaa jira. Qophiin gahaa godhamaa jira. Akka waliigalatti manneen barnootaa bultii addaa 9 fi manneen barnootaa addaa kan jennu immoo ispeeshaal iskuul kan jennu immoo 41 qabna. Waliigalatti manneen barnootaa bultii addaa fi addaa walitti 50 qabna. Isaan irratti akka addatti qophoofna. Isaan barattoota qaxalee ciccimoo ta'anii fi barsiisaanis kan filatamee achitti barsiisanidha jechuudha. Isaan akka addatti baratu. Isaan tokkoffaa ijoollee dandeettii addaa qaban kalaqa irratti barumsa irratti adda qaban mootummaan naannoo keenya murtee addaatiin ijoolleen kun yoo addatti dhufanii baratan fuulduraaf biyya kanaaf wabii ta'uu saayinsiidhaan, teekinooloojiidhaan, siyaasaan, hooggansa irratti maal irratti biyya kana ijoollee akka gaariitti biyya kanaaf kontribiut gochuu danda'an jedhamee addatti bahaniitti bultii addaa dorgommiidhaan galu bultii addaas mana barumsa addaas dorgomanii qormaataan galu jechuudha. Kutaa 9tti galu bara ministirii fudhataniiti kutaa 8 fudhataniiti ijoollee qabxii gaggaarii fidan keessaa qormaata dabalata seensaa fudhatu jechuudha. Bultii addaa yookiin mana barumsa addaa galuudhaaf qormaata addaa kenninaa fi isarratti hundaa'anii ijoolleen kun akkuma waliigalatti ijoollee kennaa addaa qaban jedhanii waan fudhannuuf isaan addatti investimentii addaatiin ijoollee kana sirriitti qopheessuun waan barbaachiseef kanarratti hojjenna. Manneen barnootaa 50 jechuudha waliigala. Bultii addaa jechuun bakka itti bulanii achi jiraatanidha. Kuuwwan immoo istaandaardii wal fakkaataadhaan garuu kan hin bulamne dhaqanii baratanii kan ittiin maatiitti galan jechuudha. Waliigala mana barumsaa bultii addaa 9 fi mana barumsaa addaa 41 qabna. Walitti 50 jechuudha. Manneen barnoota 50 kun daayirektorii of danda'e qaba jechuudha. Asitti of danda'e hoogganama, addatti hoogganama. Soo xiyyeeffannoo guddaa qaba. Haa ta'u malee manneen barnootaa kaawwanis haayiskuuliiwwan kuuwwanis xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetamaa baay'ee jechuudha bara kana. Because bara darbeerraa akkuma beektan bara baraan fooyya'aa adeemaa jira jechuudha. Qabxiin barataa fooyya'aa adeemaa jira. Kun immoo hojii hojjetamuun jechuudha. Barataanis hubatee, maatiinis hubatee, barsiisaanis hanqina eessatti barattoonni nu jalaa kufaa turan jedhe san sirriitti hubateeti tuutoriyaalii cimaa disipiliinii cimaadhaan kennuudhaan qophaa'aa jiru jechuudha. Bara kana guutuu hanga ammaatti amma ji'a jalqabaa jalqabeeti fulbaanarraa hanga amma ji'a torbaffarra jirra qophii gaariirra jiru jechuudha akka waliigalaatti. Bara kana akka addaatti wanti hojjetamaa jiru tokko tuutoriyaaliidha. Tuutoriyaaliin barootan darbeerra adda. Akka fakkeenyaatti yoo kaasuu barbaachise godinaaleen magaalonni tokko barattoota walitti qabanii mana barumsaa idilee jechuudha. Bakka tokkotti akka qoratan wajjin ta'anii qo'atanii halkan guyyaa wiikandii dabalatee sirriitti jabaatanii gaafii wajjin hojjechuu gaafii shaakalchiisuu ijoollee muuxannoo gaggaarii qabdurraa walirraa hojjechuu irratti hojjechaa jiru jechuudha. Sa'aatii barnootaatiin ala. Kun akka kallattiitti biiroon barnootaa sagantaa kana baasee godinoota hundaa magaalota hundaa godina 23 fi godina 21 fi magaalota 23 waliigalatti 44 hooggantoota isaanii orienteeshiniin kennamee leenjiin kennamee qajeelfamni bahee akkamitti akka tuutoriyaaliin kennamu bahee cheeklistiidhaan kamtu kam hojjetee sa'aatii meeqa fudhatanii kan jedhu hubannoon uumamee godinaaleen hunduu kanarratti hirmaatanii hojjechaa jiru jechuudha. Shamarran dabalataan tuutoriyaalii addaa qabu. Akka kanaan duras beekamu jajjabeessuun jira karaa badhaasa garaagaraatiin addatti immoo gaafa tuutoriyaaliin kun kennamu tuutoriyaaliin waliigalatti kan kennamu akka eegametti ta'etti shamarraniif immoo addatti barsoota filatamaniin kan kennamaa jirudha. Because darbee bakka tokkotti hanqinoonni mul'atan waan jiraniif achirratti ijoolleen shamarranii ispeeshaalii hojii manaa
deeggaruu irratti yeroo isaanii waan hunda jedhaniif isa wajjii wal ka'ee wal qabatee dabalata tooraalee dabalataa shamarran akka argatan godhamaa jira godinaalee hundarratti jechuudha. Akka waliigalatti bara kana qofa osoo hin ta'in baroottan darbanii sadanii egaa yuunivarsiitiitti qoramuu jalqabanii booda barattoonni muuxannoon tokko ka gaariitti kan dhufe mootummaan keenya barattoota sirriitti qoraman kana barnoota olaanaa galan kana karaa dijitaalaatiin akka qoraman ispeeshaalii bara kana yaadattu dijitaal Itoophiyaa 2030 tarsiimoonis bahee jira akka beektan achi keessatti tokko barattoonni keenya barnoota dabalata teekinooloojiidhaan akka of ga'oomsan hojjetamaa jira. Achi keessatti bara kanallee baroota lamaa sadii darbanillee barattoonni bara darbee ispeeshaalii bara darbee fi isaan dura waggaa lama yeroo jiru sanii waraqaanis kompiitaraanis qoramaa turanii bara kana immoo guutumaa guututti kompiitaraan qofa qoruudhaaf hojiin hojjetamaa jira jechuudha. CBT jennaani computer based test jennaani bara kana barattoonni manneen barnootaa amma jiranitti akka qoraman godinaalee fi magaalonni keenya laaboraatoorii isaaf ta'u giddugala qormaataa jennaani giddugaloota qormaataa san mana barumsaa haayiskuulii itti baratanitti osoo hin geejjifamin osoo waan biraatiif hin saaxilamin achumatti akka qoraman deeggarsi godhamaafii jira. Barattoonnis shaakalaa jiru. Ammaan boodas ji'oottan yeroo hafanitti qormaata shaakallii garaagaraa shaakalu jechuudha. Barattoonni shaakalaa deemu akka waliigalatti hanga ammatti giddugala qormaataa gara 180 ol qopheessineerra akka naannootti kun immoo godinaalee hundurratti facaatii qaba jechuudha. Kan 22 qabus jira, kan 10 qabus jira, kan 2 qabus jira jechuudha. Akkuma dandeettii isaanii guutiinsa kompiitara isaanii waliin wal qabatee meeshaalee neetworkii, intarneetii, accessibility naannoo san jiru wajjin wal qabateeti naannoo sanitti haala qabatamaan haala danda'amuun qopheessaa jirra jechuudha. Haala waliigalatti akka qormaanni onlaayinii ta'eetti barattoonni osoo dhamaatii tokko malee naannoo isaaniitti akka qoraman yaalamaa jira jechuudha. Godina kee baratan keessaa fakkeenyaaf aanaa tokkotti haa jennu mana barumsaa haayiskuulii 3-4tu jiraata haa jennu. Isaan keessaa tokko fakkeenyaaf intarneetii bakka gahaa jiraate barattoonni mana barumsaa biraa immoo achi dhufu jechuudha. Achitti wanti hundi achitti mijataa. Fuulduraaf garuu baraan dabalaa deemee manuma haayiskuuliitti baratanitti akka qaqqabuudha jechuudha karoorri mootummaa. Ammaaf garuu manni barumsaa 2-3 walitti dhufanii bakka tokkotti qoramu jechuudha. Haayiskuulii tokkotti qoramu isarratti hojjetamaa jira. Addaan baafnee yeroo yeroodhaan ragaa qulqulleessaa jirra. Kun immoo barattoonni suni yoo mana barumsaa isaanitti qoraman advaanteejii guddaa qaba. Maaliif dhamaatii garaagararraa maatirraa deemurraa waan isaan barara waan ta'eef baay'ee filatamaadha jechuudha. Barattootaaf gaamma siistamni ittiin qoraman kun baay'ee salphaadha. Siistamichi salphaadha. Barataan tokko yuuzarneemii fi paaswordii isaa gashinaan itti aanee kan jiru inistiraakshiniima dubbisee iskiriinii tokko irratti gaafii tokko ilaala waan ta'eef neekistima tokkodha jechuudha. Barataan bara kana waa'ee dijitaala irratti baay'ee hin hamatamu. Akkuma beektan itti fayyadamni dijitaalii kun baay'ee ol guddatee jira biyya kanatti. So barattootaaf akka shaakalaniidha kan carraa kenninu ammaayyuu gadhiifamee jira jechuudha. Amma ganaa yeroo ji'a tokko ji'a lamaa ol qabu miti. Kanaaf amma garuu already qormaata shaakallii gadhiifneefii jirra. Maal onlaayiniidhaan achirratti hin galuu yuuzarneemii isaanii paaswordii isaanii akka hin dagannee shaakalu qormaanni gadhiifame sun hin jira. Amma fakkeenyaaf sabjektii tokko gadhiifneefi torbee lamaan booda sabjektii biraa daballaa fi hin shaakalu jechuudha. Qormaatonni shaakallii kun immoo qormaatuma dhumarratti qoraman wajjin kan wal fakkaatudha jechuudha. Wal fakkaataa shaakalaa turu shaakaluudhaaf yeroo guyyaa tokko guyyaa lama caalaan fudhatu.